qabatin dura yeroo isin qal'oo jirtu kun kennaa waan akka xaawulaati haalli qabatanii deemullee faalli mijaa'u gara subiinu keetiin kutuuf deema maal qabadhe deema akkuma argitan sumayyaa fi ijoolleetii jalleef waan tokko waan akka kennaa bibbitaa olee urga viidiyoo isii argin booda. Guys, ajaa'ibuma jedhe ani durumaan barsaayidoonii ooduma waan fedhe ta'ee sagalee sumayyaa kana dhaga'e taanan fuula isaa duubatti hin deemfatu isiniin jechaan turreen. Maashaallah tabaarakallah jechuudha. Dhugaa rabbi hedduudhuma takkana gammachiise. Garuu as dhufee inni akkasitti gammachuu kanaan gammadee ijoollee isaatii uffata sanarraan immoo yaadannoo kana dura darbe suuraa maal kana argitanii jirtu jechuudha. Gammachuusaa irraa akkamitti akka inni gammadeetii jiru garuu as dhufee sumayyaa waan hin taane irratti yaaddee jirti taanaan sumayyaa iddoo isheen jirtutti boolla qotanii raawwatanii gudii ishii godhudha jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabduu kabajamtoota furdiftoota kuwan nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu hedduu takka gammadeetiin hin jira jechuudha. Saayidoon haala kanaan akkasitti gammachuu kana ilmoo isaatiif jedhee akkasitti gammaduun isaa hedduu takka na gammachiise namni ilmoo ofiitiif hin taane eenyumaafuu hin ta'u jechuudha. Sababni isaa inni jireenyi inni kana booda barbaadaa jirus ilmoo argachuudhaa fi gammachuudhaaf mitire. Ilmoodhaan alatti immoo gammachuun hin jirtu. Isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Ilmoo ofiitiin alatti gammachuun hin jirtu jechuudha. Gonkumayyuu. So ilmoo isaatiif jedhee raawwatee gaafa isheen akkas jettuun gammadee gammachuu kanarraan suppermaarkeeta intinii hunda deemee suuqa hunda deemee uffata ijoolleedhaaf isheedhaaf illee biteefii jira jechuudha. Akkuma argitanii asirratti sun nutti argisiisu baatee inni ilaalaa ture argitanii jirtu jechuudha. Inni intinii keessa deemee raawwatee ilaalaa ture butuukii keessa argitanii jirtu jechuudha. Gammachuun isaa daangaa dhabe. Akkuma argitanitti gammachuun isaa daangaa dhabe. Maaliifiini haadha ilmoo isaati ilmoo isaa arguudhaaf deema jechuudha. Ilmoon ofii yaa jamaat ilmoo saree nama gooti. Isuma dhugaa waaqa dubbachuuf ilmoo saree nama gooti jechuudha. Kan akka ilmoo nama saree gootu hin jirtu. Kanaaf immoo kan akka ilmoo nama gammachiistus hin jirtu jechuudha. Wanna fedhe maan taane ilmoon kee waan barbaadde hoo si goote waan barbaadde hoo ta'e ilmoo kee jibbuus hin dandeessu omaa gochuus hin dandeessu jechuudha ilmoo kan kee. So sababa kana ta'eefu Saayidoon akkasitti gammaduun isaa hedduu takka na gammachiise. Sumayyaanis immoo harka kennattee bakka moo'ameen jira jetteetti dhageessaniirtu miti moo'ameetiin hin jira. Kanaafiyyuu ati bakka barbaaddetti yoo feete buufata xiyyaaratti iyyuu koottu naan jedhiiti achitti dhufee ijoolleen kee bichaan al takka ijaan si argan jetteeni inni yemin buufata xiyyaaraa maaliti bakka fedhetti iyyuu haa ta'uti ilmoo kan kee koottuu laalinaan jechuun ishii bichaanuu na gammachiiseedhe bakka hin gammade waan of godhu dhabe jechuudha. Osoo waan ammuma kana bararanii dhufuun namaa mijateeti waan barrisee dhufu natti fakkaate gaafan ilaalu gaafan gammachuu isaarraa ilaalu jechuudha. Fuulumti isaayyuu inife dhugaa waaqa hin jijjiiramne Saayidoon hin jijjiiramne mee ilaaltaniirtuu sirriitti hin jijjiirame jechuudha. Dhugaa rabbi guyyaa gaafa ishee bira gahe akkamaa ta'u gaafa ilmaan isaatiin wal arge akkamaa ta'u har'a jecha kana isheen jetteedhaaf akkasitti gammaduun isaa akkasitti fuula isaarraa ifuun isaa gaafa isheedhaan wal arge gaafa ilmoo isaatiin wal arge akkam akka inni ta'u akkamitti akka inni ifu tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Yaa ilmoo ofii kana akkamitti akka nama gammachiistu argitanii jirtu. Yaa ilmoo ofii kana akkamitti akka gammachuu namaaf kennitu argitanii jirtu. Uffata ijoollee kootiif jedhe inni akkasitti suuqii keessa deemee raawwateef dhugaa rabbi anjatii koona nyaate. Maashaallah Saayidoo keenya baga rabbiin si gammachiise baga gammaddee baga ilmoo keetti rabbi nagaadha si naannesseetu si deebisee. Egaa gammachuu kana kan dhageenye kan gurra keenya dhageenye kan ammoo ija keenyan akka argine itti gammannu rabbi nu haa taasisu. So kanaaf iyyuu jechuudha. Waan hundumaafuyyuu baga rabbiin gara kee ta'ee baga rabbi si gargaare baga rabbi aga kana gurra keetiin
dhageessu kana si taasise ija keetiin illee akka agartu rabbi si haa taasisu siin jedha. Hedduutu akka gammadeetiin hin jira. Egaa bakka kee buunee gaafa ilaallu in ulfaata dhugaadha wanti hundinuuyyuu jireenya ammaatitti keessatti itti adeemaa jirtu akkasuma immoo wantoonni ammaati keessatti argamaatii jirtu sitti ulfaata bargix. Haa ta'u malee immoo kan ilmoo kee caalu hin jiru akkuma jetteeyyuu intalittii ishee fuudhuudhaaf deemuu maallaqni kaffalameetii jira amma tokko akkasuma immoo intalittiitti himeetiin hin jira. Isheen bakka isin amanuun maalidha naan jechaatii turte garuu immoo yeroo xiqqoodhaaf naaf haa qabamu nan deebi'a jedheenitiin jetteetiirta jechuudha. Maatii isheetiinis akkasumatti jetteeni eeyyamsiistee as dhuftee raawwattee har'a lakki isin barbaadu jettee hoo dhuftee tarii boruufis siifis rakkina sirra ga'uu danda'a. Maaliifin as dhuftee maaltu akka si mudatu maal akka ta'u Sumayyaan egaa nama amanuun gadheedha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Anamma Sumayyaa sana hin amanu jechuudha keessa kan kootitti isuma dhugaa dubbachuuf hin amanu maaliifini keessi ishii hin beeknu keessa ishii hin beeknu jechuudha. Nama kamiyyuu haa ta'uti gubbaa isaarra beekta malee keessa isaa maal akka yaadu hin beektu jechuudha. Nama kamiyyuu haa ta'uti haadha kee abbaa kee maaf hin taane keessa isaa yaada keessa isaa hin beektu garuu gubbaa isaa laalta nama kamiyyuu ta'e. Soo saba kana ta'eefuu yaadni keessa ishii jiru maal akka ta'e maal akka ishiin keessa ishiitti gumaafatteetii jirtu wanti nuti irraa beeknu tokkollee jiru. Garuu waan ishiin gadi baatee raawwattee miidiyaa irratti dubbatte qofaadhaan nutis ta'ee Sayiroos ta'ee kan inni ittiin adeematii jiru jechuudha. Amma waan hundumattuu boru ganama waan hundumaa xumuradhee boru ganama asan jira jechaatidha jechuudha. Inni jiru baay'ee tokko gammadee jira. Gammachuun isaa daangaa dhabeetiira jechuudha. Nutillee gammanneetiirra sababni isaa maa inni namni dhiifama namaaf godhe tokko nama waan guddaa namaaf godhe tokkodha. Suma dhugaa dubbachuu fi Sumayyaan dhiifama jechuun ishii gatii guddaa baaste jechuudha. Garuu dhiifama kanatti aansitee waan biraa fiddi yoo taate immoo baay'ee ulfaatadha jechuudha. Baay'ee ulfaatadha. Suma dhugaa dubbachuu fi kanaafiyyuu egaa dhiifamni kun dhiifamuma dhugaa ta'e raawwatee kan jaalalaaf kan kabajaa kan ilmoo isaanii egaa garaa fuulduraatti wajjiniin itti guddifatan kanaan darbee immoo ilmoo biraarree itti fidatan kan ta'u yoo ta'e maashaallah baay'ee nama gammachiisa. Garuu immoo jidduu kana keessatti rakkina biraatiif wanta garagaraatiif mudannoo garagaraa isarra qaqqabsiisuudhaaf yookiin immoo waan tokko isarraan gahuudhaaf waan kana jette yoo taate baay'uma tokko nama sheemessasii baay'ee ulfaatas jechuudha. Waan ta'uu hin qabnelleedha. So kanaafiyyuu walaakin waan hunda keessattuyyuu rabbii isaan duukaa haa ta'u. Tarii akka carraallee waan tokko keessa ishiitti yaaddee yoo jiraatte rabbi harka isheetii haa fashaleessu gammachuusaa kanammoo rabbi fiixan isaaf haa baasu.